عيني مرعاي مسمي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاتو ما قد يارتو كفا واتي خيريا لما فعلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إفادو وعليكم السلام. فاتو ما شاء الله. عبد الجليل أفرفا صدركا كفا لما فا ستفا أفرفا هكنا. وعليكم سلامي مكيدا. وعليكم سلام. مي كفا باتي كودا ديدم مفا باتي كودا ديدم. أي منا sagantaan hin jiru haa sagantaa hin jiru. Abbaan sagantaa seenaa saabaati ture. Anis laarra garaan na yaasa qarqar godhachu jijjiirre garaan wallahi sagaraa keessa taa'ee tureetiin wal qixxaalleetiin dhufe beetee ittillee bilbilee kiyya maallaqa fixatee qirr sheekan waariitu gisee kara sagaraa giseen deemu hin ittaniin naan jaabeete yoo ittante tara takkatti ittanii takkarra shilingi 150 kafalta naan jedhe mana irraa hisaabbataa silaarraan tana garaa na dhukkuba jeetti hime narra lakkaawata gisee kanaan qorqor dajees shilingi 150 narra lakkaawata tara takkatti magan wayyaa tokkiche nigdii warri nigdii ayyee araan tana shaddaa laallaa borurraa eegallee sagantaan tabiraa laallaa maashaallah irra shaddaa tanaas qalbiin akkana hordoftaniin fedha. Kana booda akkumaan isin jeetti qalbiidhaan hordofuu qabdanii warri booda maana yaamin akkan jenne sheeris godhaa invite godhaa hiriyoota keessan san maamila keessanii jiraami arra akkaan isin qaraa iseettiin garagalchaa isin gaafadha. Akkaan isin qaraa isin garagalchaa isin gaafadha. Shaddaa munaa maal jette munaa maal deebisaa jette maaliin deebisa munaa mee. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Jam bakka dhiqaa dhuftan munaa maal deebisi jettisa maal deebisaa jette yaa deemee naa barreesse. Amiin maashaallah. Waalaikum salam ayyee. Kalmattumaa jette garaa qorr na joo garaa qarr qop na joo wanta egaa bakka manaa taa'u jeetiin seenee namni saa tana booda beekuu mala saa afurratti saa dafeetiin shaddaa tana laallee waan isin gaafachuu barbaachisu haa ta'e isin gaafadhee yaa rabbi na dandeessisi kan
urkaan irraa yaa'u jira wallahi. Guyyaa tokkichee na gargaari. Urkaan irraa yaa'u jira. Ajaa'iba rabbiiti. Shaddaa tana numaan himaa inshaallah. Shaddaa tana barneetuma yoo isin gaafachuullee kan hin dadhabu ta'e karaa dhaaba malee numaan hima. Shaddaa tana isinumaan barsiisaa. Shaddaa isin barsiisa inshaallah. Isin barsiisa abshir. Amba firija wallahi bishaan qorraa firija keessatti bakka akkas taanaan firijuma keessa ciisinaan jiika. Bishaan qorraa uummanni gisee oowwa keessatti abdii shariif dawaadha. Dur takka gisee garaan nu yaase teetiraasaayikil kiniina kureelaa jedhanii sannuu kanan beete. Maal jaa caalaan qaasim maal jee addee caalaan qaasim maal jee addee maal jaa caalaan qaasim aboo ciramaa eenyu si barbaada barnoota keen barbaadnu jiboo eenyu si hammate ifiteetiif fiigaa dhuftee ciramaa humnaanii si karaa isaa akkam itti hisaame uleen isa karaa isaa. Idrisa humnaanii karaa isaa tolaami boortaanii si karaa isaa akkam inumaa si gaal goota akka hin barbaannu jettaasa hin barbaadu jiika hin barbaannu isin nammeeqa Kamaru akkam jiru fedhasa amin makida Kamal gaafadhu kan barbaanne maa dhuftee seente jiin gaafadhu qa Hussein gaafadhu mee kanatti wayii ajaa'ibaan abdii suftiin fu abshir waalaikum salaam fooziyaa hin barbaadu jaa eegan barbaanne maal as keessaa goota wayitanaaf qawween ayyee isaanirraa gubuu deemaa egaa eda maaliin jeeni beeytanii lakkoofsa keessaniin kanniin hagguun ja'usan ka lakkoofsa keessaniin kanniin hagguun ja'usan maaliin jee bilbila keessaniin kanniin warra jana jenu maaliin jenne eenyu jee nama tokkootu jinjanaa yerootti dabarte diin barannaa namaa jee aarasan nabba'uu deemaansa istii na godhee kun namichi sheekha jee ol beeti istii nu godhu jiraa jee walle ay jinjanaa dubartoota jee beetee akkas jinjanaa yerootti dabarte ootu sumarratti yaaltu yaa caalaa bal'ata bal'ata waalaikum salaam waree maruftan seenaa ammanii eegallaa darsii
Arantana gaaffii yoo qabaat namni gaaffii qabdan gaaffii teessan Sheekh Anwar gaafadhaa. Ani darsii jechuun if qaamuma kiyyaan kan if irraanfachiisuuf akkana yoo jira beete. Gaaffii waa'ee dhimma qabxii waa'ee nan barsiisuu jiru yoo taate waa'een barsiisuu jiru yoo taate xumurarra gaafattan. Ammoo gaaffii waa'ee fatwaa Sheekh Anwar faa gaafadhaa. Amma kallattiidhaan gara darsiitiin deema. Qalbiidhaan hordofaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أورمو ربي صفاتول جوالك Ayyee ilaan qaammaa laallee jira waan laallu laallee jira arrammoo shaddaa laal shaddaa laalla shaddaa guu laallu qubee afaan oromooti wajjin walitti madaalaa deemu jira barreeffama qubee afaan oromoo kanaa wajjin walitti madaalaa deemu shaddaa jechuun akka hiika lugaatti jabeessu jechuudha. Akka barreeffamaa keessatti shaddaa jechuun akka hiika lugaatti jabeessu jechuudha. Akka seera barreeffamaatti dubbifamaa lama kan wal fakkaatu waliin maxxansinee walii aansinee barreessu akka kanaatti. Dubbifamaa lama kan wal fakkaatu walitti aansinee barreessu jechuudha. Shaddaa jechuun irraan deebi'a. Akka lugaatti jabeessu jechuudha. Akka barreeffamaatti dubbifamaa qubee arabaa dubbifamaa lama waliin maxxansinee walii idaanee walitti takka goona jechuudha. Yookaan akka afaan oromootti jecha jabaa haa jennuun. Jecha laafaan dubbifamaan tokko ta'e jecha jabaan kan dubbifamaan lama wal fakkaatu waliin maxxanee jiru jechuudha. Akka kanaatti shaddaa jenna. Shaddaa dubbifamaa dubbachiiftuu dubbifamaan daal lama walitti aanee dhufe dubbachiiftuu lamaatu boodaan dhufe akka qubee afaan oromoo yoo laalle jechi sagaleen yookaan birsagni gama duraa gabaabaadha. Jidduun isaa jabaadha. Xumurri isaa dheeraadha. Gabaabaa jabaa dheeraa jennaan. Jecha gabaabaa jabaa dheeraa sababni dubbifamaa takkaa jira gama duraatti dubbachiiftuu lama dubbifamaan tokko dura jira dubbachiiftuun takka gama sagalee kana jirti xumuratti sagalee dheertuu jira dubbachiiftuu lama wal fakkaatu asitti dubbifamaa lama wal fakkaatu jira. Akka kanaati seera arabiitti dabarra. Egaa shaddaan bakka bu'aan shaddaa qubee afaan oromoo waa tafakkaatu xiqqoodha. Bakka bu'aan shaddaa qubee afaan oromoo waa fakkaatu waa xiqqaa small letter jennuun san fakkaatti. Bakka bu'aan shaddaa qubee afaan oromoo waa yookaan qubee W jaamtu fakkaatti. Zoomiin godha. Ni mul'ataami? Ni mul'ata. Ni mul'ata moo mul'atu? Waalaikum salaam warri amma dhuftan. Ni mul'ata? Feenaatii eessa baddee irra dhufte? Maal taate si dhukkubeetis akka fayyaatti feenaatii? Ayyee maashaallah.
qubeen arabaa shaddaa jennuun bakka bu'aan shaddaa qubee afaan oromoo waa fakkaatu xiqqoo tana. Egaa hojii isaanii ilaalla. Fakkeenyaaf qubee afaan oromoo tana qubee afaan oromootti shaddaa jee barreesse kanaan harfi arabaatti shaddaa jee barreessa. Jabaa fi akkamitti akka jabeessine ilaalla. Laalagaa amma booda barreeffamaas barreessuun dirqama taabeetee barreessuu baruun. As laala fataa qubeen arabaa dubbifamaa shiin qabna dura irratti. Shiin fataa gubbaa irraa qabdi. Shaa jennaan shiin tun yoo damurree kanatti shiin tun fataa gubbaa qabdi. Shiin fataa maal jennaan? Ilaasitti shaa jennaan. Shaa. Ayyee daal tun shaddaa gubbaa qabdi. Fataa qabdi. Alif dhaabaa qabdi. Laalaa qacellotti. Shiin fataa qabdi. Kana dubbifamaa qubee dachaa shaa fi aa walitti jechuudha. Fataan aa bakka bu'e. Shiin shaa jenneeni. Daal tana daal takka daal lama. Daal lama. Daal asii takka agarra ijaan. Ijaan daal takka agarra. Garuu waan W yookaan qubee afaan oromoo waa fakkaatuutu gubbaa jira. Waan qubee afaan oromoo waa fakkaatuutu gubbaa jira. Maashaallah. Egaa adda baasnee ilaalla. Daalameen tanaan jeen. Fataan tun sagalee dheertuu hogguu dubbisu barannu keessatti akka yaadattaniif kanaas isinii fide. Fataan tun dubbachiiftuu takkitti aatana. Aliif tun dubbachiiftuu lamadaa tana. Kanaafuu shaddaa jennee dubbisu. Maal arabii keessatti maaliif sababni qubee afaan oromootti daalamee waliin maxxansinee tol fakkaatu barreessine. Shaddaa tana bakka bu'aa waan tana maaliif finna? Hayyee qubee afaan oromoo keessatti daan lachuu walitti aantee dhufte akkamitti maaliin akka taate? Tanoo sababni itti daan tun shaddaa taatee shaddaa jennee qubee dubbifamaa dachaa taatee yookaan lama taatee kana maaliif bakka buufne? Seera qaba. Wanni inni asiin qaraa'isu hundinuu seera qaba. Foormulaa qaba. Wanni inni qubee afaan oromootis ta'e wanni inni an qaraa'isu hundinuu seera qaba. Foormulaa qaba. Foormulaa isaa akka qalbiin hordoftaniin fedha. Qalbiin akkana hordoftaniin fedha. Shiin jennee qubee barreeffama biraattis ni ilaalla. Qalbiin tana hordoftaniitiin adda baasnee walit jirti. Tabiraa ammaas takka lama sadii godhee eegas booda ani jabeesseetiin isinii kannaa isin adda baastan. Firiitti adda naa baastan. Na hordofa amma. Walit deebisnee adda baasna. Egaa ammaaf qubee arabaa keessatti shaddaa hogguu goonu sagaleen shaddaan taatu. Jechaatu shaddaa ta'a. Sagaleen shaddaan taatu jechaatu shaddaa ta'a. Dhaga'uu jirtanii? Sagaleen shaddaan taatu jechaatu shaddaa ta'a yookaan jechaatu jabaata. Jechaa jabaata. Hayyee ni laallagaa. Adda baasna seera isaatiin deemu. Shaddaa wanni ta'u
seera shaddaa kanaan isin imaana hordofa. Shaddaa barreeffama arabaa keessatti qubeen dubbifamaan lama akkana walitti aanee dhufee shaddaa takka irraa haynee takka shaddaa bakka ta duraa haynee ta lamadaa shaddaa godhuu san sababni itti ta'u jira. Sababni itti ta'u jira. Sababni itti ta'u kun yoo dubbifamaan tokko qubee arabaa keessatti yoo dubbifamaan duraa ha jabeessinu san yoo dubbifamaan duraa sukunaa qabaatee yoo dubbifamaan duraa sukunaa qabaatee gubbaarraan dubbifamaan lamadaa fataa yookaan kisraa yookaan dummaa qabaatee shaddaa goona. Irraan deebi'a. Qubee arabaa keessatti jecha tokko keessatti qubeen takka shaddaa gubbaarraa qabdi yookaan ni jabaatti jechuudhaaf akkitti jabeessinu dubbachiif dubbifamaan lamee walitti fakkaatu walitti aane jechuu wanni itti beeynuun qubeen dubbifamaan duraa sukunaa gubbaarraa qaba. Dubbifamaan lamadaa takkaa fataa qaba, takkaa kisraa qaba, takkaa dummaa qaba. Meen ilaalla. Asitti shiin adda baasnee ilaallayyee. Adda baasnee ilaallaa. Adda baafnee ilaalla. Feenaatii dhufteeni namni haa baratuuti barreeffama dhiisi waan gaafatamte qofa deebisi feenaatii. Bar yaa uummatee tana dhabneetu si yaadnee bar. Ayyee Jibriil Ismaa'il shaddaa jechuun akkaataa lama difinishinii yookaan ibsasaa akkaataa lamatti hime. Takka irraan si deebi'a. Hiikaa shaddaa jechuun hiikaa lamaan akkaataa lamatti hime. Akkaataa lugaatti, akkaataa afaaniitti. Shaddaa jechuun jabeessuu jechuudha. Jabeessuu jechuudha. Akkaataa barreeffamaa keessatti dubbifamaa lama kan wal fakkaatu walitti aanee dhufuu jechuudha. Barreeffama keessatti dubbifamaa lama kan wal fakkaatu walitti aanee dhufuu akkana jechuudha. Egaa qubee afaan Oromootti dubbifamaan lachuu walitti aaneetu ta'a. Qubee arabaa keessatti ammoo dubbifamaan tokko dhabameeti shaddaa gubbaa ta'a. Shaddaa akkitti goonuu himu jira amma. Qalbiin naas deebi'a. Shaddaa akkitti goonu yoo dubbifamaan tokko kan shaddaan gubbaa jirtu san inni lameen keessaa tokko kan duraa sukunaa qabaatee inni lamadaa takkaa fataa takkaa kisraa takkaa dummaa qabaatee jecha lameen walitti deebisneeti dubbifamaa lameen walitti aanu san shaddaa goona. Akkamii goonaa laalaas. Akkamii goonaa as laalaa. Akkitti goonu as laalaa. Ayyee shiin adda baasnee ilaalla. Shiin maalii? Shiin dubbachiiftuu arabaa gabaabduu maal gubbaarraa qabdi? Shiin maal gubbaarraa qabdi? Shaa fataa qabdi. Qubee meeqa qabna asirraa? Takka asii lama qabna jenne. Lameen keessaa tan adda baasa. Shaddaa tana gubbaarraa fuunee adda baasa. Ayyee daal fi daal lama qabna. Fataa fi dhaabaa qabna. Sukunaadha. Shiin fataa qabdu. Daal sukunaa qabdu. Daal lamadaa fataa fi aliif qabdi. Dheertuudha. Egaa kana wanni inni godheef barreeffama arabaa keessatti
barreeffama arabaa keessatti akka tasaatti dubbachiiftuun takka ta'uu mala lama ta'uu mala. An akka isinii galuufiin waan kana fide. Akka isinii galuufiin dubbachiiftuu lama fidee qalbiin hordofa. Amma dhimmi keenya shiin irra hin jiru. Shiin fataa maaree irra hin jiru. Aliif dhaabaa fi fataa tana irra hin jiru. Dhimmi keenya shaddaa akkamitti irratti xiyyeeffachuu qabna. Dhimmi keenya guddaan qubee arabaa keessatti shaddaa akkamitti finnee foormulaan isiniimu jira. Ayyee dubbifamaan lama akka kana qofa fudhannamma waan amma dura barannee finnee walii gallaa isa kana hundaa'u barannee jirra. Waan hin asii barreesse hundaa'u barannee jirra. Ammoo sagalee baranne. Kuni asii achiin sagalee takka. Asii asiin sagalee takka. Ayyee shiinfataa fi daal sukunaa qabdu akkami barreessina barreessaa qubee afaan oromoo dafa akkana malee isin hin galu beeyta qaraanee jirra. Fataa fi sukunaa oguu waliif finnu akkam akka goonu sukunaan qubeen sukunaan gubbaa jirtu sagaleen qabdu achi dhaabbatti jennee ilaallee jira sababa sukunaa fi fataa fi kisraa kanaas. Kanaafuu shiinii fi daal sukunaa oguu walii dubbisnu akkamitti dubbisne dafa shad maashaallah shad waalaikum salaam hanaan bagana gaanuuf teediyaat shad maashaallah shad eegaa barreeffama kana sagaleedha kunis sagaleedha. Qubee afaan oromootti ammaas kan adda baasneeti waliin madaalaa deemna akka isinii galuuf jecha akka isinii galuu jecha foormulaa afaan oromootii fi amma dura yoo yaadattan sagaleen akkuma qubeen afaan oromoo jabaattutti qubeen arabaa jabaatti akkuma dheerattutti dheeratti irra butaas oguu sagaleen afaan oromoo jechi yookaan sagaleen irra buta qabu arabiinis irra buta qaba hudhaa qaba ulaagaa jeen sagalee yookaan jeen jechaani qaba kabiraallee dabartanii qaba arabiin maashaallah shad abshir keeruddin abshir tokkoffaadhaatiin waa waalaikum salaam sumeeyyaa amaan shad hayyee jecha shad jennuun kana afaan oromoo gisee barreessine akkamitti barreessina shaa maashaallah shiin fataa daal saakin shad shiin fataa daal saakin shad kana khatti aanu kunoo daal fataa qabdu aliif bira jirti akkamitti barreessinaa kanaas laallee jira barreessaa daal fataa fi aliif qabdu akkam jennee sagalee maal jennee laalle waalaikum salaam dhiyaadhaa namni amma dhufte hin dabarre ammumarra jirra ni mul'ata qaceelloo mul'ata waalaikum salaam warri amma dhufteen maashaallah firdoos hawwii jannataa maashaallah daa ayyee nuuraa jibriil waalaikum salaam dhiyaadhu hamid best maashaallah waalaikum salaam alii wallo bagana gayaan dhufte faatumaa giddii maashaallah faatumaa abdulqaadir maashaallah haqaan gabbarama waalaikum salaam bagana gayaan dhufte dhiyaadhu mister bahar dhufte faatimaa maashaallah daa kadijaa dubbachiiftu takkattii dey maashaallah allahu akbar maashaallah fooziyaa dubbachiiftu takkattii dey kadijaa sirriidha sumayyaa daa waalaikum salaam warri amma dhuftan maashaallah dubbachiiftu takka itti dey dheertuu laallee jira daal aliif fataa daa jenne daal aliif fataa daal aliif yoo daal fataa daa jenne dubbachiiftu takka qaba jenne aliif fataa jenne dheertuu gulaalletti daal aliif fataa daa maalu kanna kun
sagaleen lamadaa sagaleen duraa kanaa fi kun takka shad hajennu kunii fi kun tokko sagaleen lamadaa walii ta'uu deemna daal alif fataa daa hajennuun daa takkaa fi aa lamaa jira daa takkaa fi aa lamaa jira maashaallah daa sagalee gugoon maashaallah ayyee amma akki goonu sagalee duraatii fi sagaleen duraa shad jenneeni asitti qubee afaan oromootti shad jenneen ni mul'atuunsaa yaa rabbi mul'isii fi yaa tokkicha ayyee sagaleen qubee afaan arabaa shiin faataa daasaa ki shatte jennuun qubee afaan oromootti shat jenneen tan itti marre tana kana jechuun ayyee daal alif fataa daa ta jennuun dubbachiftuu lama qabdii daa takkaa fi dubbachiftuu lama kana jidduu kaasna kana jidduu kaasne ayyee shaddaa jennaan shad meja kana qofa jenneeti walit dhaabne osoo afurii keenya addaan hin banne shaddaa jaame shaddaa osoo walitti hidhaaneen goone halaalatti akka jiranitti akka halaala jiranitti shaddaa osoo afurii keenya addaan dhaabbanne afaan oromootis shaddaa koba yoo jenne shaddaa yookaan asii achiin shaddaa asii achi shaddaa hogguu adda dhaabne shaddaa jennaan hogguu adda dhaabne hogguu walii jenne immoo shaddaa daal arabni keenya akkam ta'a arabni keenya eessattu kaa akkamii humna qubee daal arabni keenya eessa dhaqamee dafaa na yaadachiisaa dafaa shaddaa gujen arabni keenya eessattu kaa maashaallah shaddaa maashaallah arabni keenya eessattu kaa shaddaa kanaafuu dhaamsi asi kennu dhaamsi qubee barreeffama arabaa keessatti shaddaa akkanumatti wanti tun akkanuma jabaachuu qabdi jaanii kana kanatti fuudhanii irra kaayanii miti seera qaba waan inni asin barsiisu seera qabaa foormulaa qaba hundi walaa qubee afaan oromoo walaa akidaa walaa qubee arabaati waan biraallee hoon eegalu ta'e sagantaa biraa yookaan barnoota biraallee yookaan hin eegalu ta'e sagantaa bana harkadhee waan foormulaa qabu malee isin barsiisu waan foormulaan deemu yookaan waan seera qabu malee isin hin barsiisu walii gallaa irgoo gubbaa dalmo wayita kana qabatte naasir umrii si adeereessu maashaallah daal da ta da da ta ta da ta ta da ta ta da ta ta maashaallah yoo yaadataniifin sadeen godhu jira kokkeen tokko laagaan tokko maashaallah faatumaa giddii sirri amma sirreeffatan laagaan tokko egaa namni duraan barattan sirriitti ni deebisanii namni gaafa san qaceelotti qo'atee jechuu kiyyaa ilkee gubbaat ol tuqa maashaallah da ilkee gubbaa gara duubaatti fiinxee arraba gama duraa
arrabni gama duraa, arrabni gama duraa fiinxaa ilkee gubbaa fiinxaa gara duraatiin karaa duubaatiin ilgoo gubbaa tuqee gabbuqa daalii fi taa fi xoo jarri sadeen kun bika takkatti uumama jenne taa hayyee kanaafuu akki jennu shadd jennaan aseechiin shadd jennaan shadd hayyee kana gurraa ukkaamsine daal alif fataa daa jennaan daa alif fataa gombisne shiin fataa daal saakin shadd hogguu walitti lachuu walitti dubbisne immoo shaddaa kanaafuu dubbachiiftuu sagalee yookaan jecha qubee afaan oromoo keessatti dubbifamaan lameen jabaa akka jiru ta'a jabaa ta'uu wanni nu garsiisuun isaan lachuu obbolee lakkuu ta'anii harka walirra kaasanii akkanatti taa'u isaaniiti. Isaan lachuu dubbifamaan qubee afaan oromoo keessatti lachuu waliin maxxanee jiraachuu isaati jabaan sagalee dubbifamaan. Ammoo arabii keessatti tokko ni dhaamsina. Daal lameen keessaa tokko ni dhaamsina. Tokko dhaamsine sukunaas ni dhaamsina. Daal tokkicha irratti shaddaa milikkata isaa as gubbaa qabnu kana shaddaa milikkata isaa ha qabnu kana qubee dubbifamaa lama kan duraa kan sukunaa qabu kan boodaa fataa yookaan kisraa qaba waan fedhaa qabaatu keenya hayyee shaddaa sira keenya maal goone gas booda daal asirraa hin eebar daal asiin jirtu kaasnee sukunaas fuunee maal goone shaddaa tana bakka buusne amma maal goona fataa fi aliif tana itti cisiisina aliif as finneeti fataa as keenya kanaafuu maal jennaan shaddaa jennaan kabiraatiin takka isinirra deebi'a eegas booda isinirraa hin barbaada walii gallaa hayyee tashaddaa akka shaddaan laallee jirra garuu waa xiqqoollee taatu isinii gali jeetii yaata waa xiqqoollee taatu xiqqoo takkaallee taatu isinii gali jeetii yaada hayyee waalaikum salaam amma dhuftan jaadha mee xiqqoollee taatu isinii galee jira yoo isinii galee lakkoofsa takka barreessaa anaaf beemo isinii kutemu anaaf bee anaaf beemo isinii gaxirrisu jira Mr. Baar shabakakeeti Foozii amma qaceelloo sii gala abshir xinnoo isheetii miti baay'ee ishee sii gala hayyee maashaallah haya arra booda waan biraatti eegalla hayyee alif fataa a jennaan eegaa taraa kuttee yoo hamzaan gubbaarra jiraate alif kun sagalee mataa isaa kennu yoo hamzaan gubbaarra hin jiraanne dhaabaan kophaa isaatti sagalee mataa isaa kennaa a jennee ilaallee jira irraa hin haasa'u alif baa sukunaa qabdu alif fataa qabu baa sukunaa qabu alif fataa qabdu baa sukunaa qabdu wayitti maal akka jedhu ilaallaa ni beeytanii baa biraa takkatiidhaan ammaas tafataa qabdu
baafataa qabdu takka ta biraa itti daan ayyee teenu kisraa goonaa fedhi dummaa goonu cufattuu ni ta'a. An seeraan isiniimu jira barreeffamaan guututti isiniitu naa barreessa. Waalaikum salaam namni amma dhuftan dhiyaadhaa. Ani seeraan isiniima. Egaa wanni qaceeloon naa qabattan maali? Usmaa'eel Alishoo seera huruufa arabaati isin barsiisa. Seera yoo hordoftan kitaaba quraanaa ifiif qaraataniirra wal taane. Walgallee qalbiidhaan argaa jirtaniimi ani seera barreeffama yookaan seera huruufaa fi tajwiida quraana itti qaraanii seeraan isin barsiisaan jee. Isin ammoo seera sana hordoftanii akkaataan seera isin barsiise sanitti quraana ifii teessaniif naa qaraataniin jee isiniif hin dhageessadha. Warra haariyaatiif jechuu kiyyaa. Egaa kanaafuu seeraan isin barsiisu jira. Seeraan isin barsiise kana irratti hundooytanii gaaffiin isin gaafadhe naa deebisuun dirqama isinirra jira. Isinii galee moo isin hin galle ifii teessaniif hin madaaltanii anilleen isin hin madaala. Ayyee alif fataa qabdu. Alif fataa qabduu fi baa sukunaa qabdu hogguu waliif finne ab jennaan. Ab jennaan. Egaa waan laaltanii amma reefus deebisuu jirtanii alif fataa fi baa sukunaa qabdu hogguu waliif finne maal jennaan? Ab jennaan. Ab jennaan. Ayyee baa fataa baata jennuu ab jennaan. Baan fataa hojii guuteesse baan dura jirti aan boodaan jirti. Alif baa sukunaa hojii goolii dhufte dubbachiiftuun fataa duraan teessee takka qubee afaan oromootti baan tan sagalee hin dabarre boodaan teessi ab jennaan. Alif fataa baasaa kin ab. Alif fataa baasaa kin ab ni dhaabbatti. Achi biran kuttu jennee dhaabne. Ab. Baa fataa baa jennaan. Baa fataa baa. Amma sukunaan laal. Hogguu fataa dubbachiiftuun boodaan dhufteeti dubbifamaan akka qubee afaan oromoo duraan dhufa. Hogguu sukunaa immoo dubbachiiftuun dura dhufteeti dubbifamaan waan sanii boodaan dhufa. Ayyee abba jenneen kanaan baa jenneen hogguu walitti deebiin tartiibni qubee afaan arabaa mirgarraa bitaacha barreeffama jenne. Qubee afaan oromoo immoo bitaacharraa kana mirgaa kana kabaa kana fuudhee siin finna. Akkamitti dubbisnaa? Abbaa jennaan. Duraan duraanii abba jenneen kana baa jenneenimi ab sagalee takka baa sagalee lammaffaati. Kanaafuu hogguu walii daane abbaa jecha nuu kan sagalee fi sagalee walii daane abbaa jennaan. Hayyee eega abbaa ka jennuun qubee afaan oromootti dubbifamaan lama kol fakkaatu walii aanee dhufe qubee seera qubee arabaatti dubbachiiftuun finnees gubbaa keenya bootaas qabsiise dubbachiiftuu fataa tan dubbachiiftuu arabaa gabaabduu fataa as qabsiise. Maal qabna amma dubbachiiftuu tana fuudhee qabsiineemi baatana hogguu hayne maal godhuu qabna? Baatana hogguu hayne maal godhuu qabna? Naa barreessaa baatana haqe baa lama qabnaa takka tasukunaa qabduu fi takka fataa fuudhee tarara keenya baa takkitti gamana haqeetiin jira baan tun sukunaa gubbaa qabdi. Akkam gooname dafa maashaallah abbaa ni jabaatti amma sirrii maashaallah faayiz reegoo maashaallah abbaa ni jabaatti abbaa waalaikum salaam halawaaman maashaallah nabiyaa najjaash ayyee ni jabaatti ayyee assan ayyee fafii baa takka uno akka hawwii amaan kanatti barreessi maashaallah hawwii keessiyoo namashka ayyee caaltuu adam abbaa maashaallah binti abdii sirriidha ab kaduraa deebistee ni shaddaa ni jabaatti abbaa
sabriina baata katiidee makidda sirrii taajuu sirrii fooziyaa sirrii halawaa dubbachiiftuu gama boodaa san takkitti raaqi abbaa hin jenne abbaa fataa takka ofaa jira fataan duraa aatana fataan aliif yoo jirtu baan sukunaa qabdu baatana ammoo baa lamadaa tan fataa qabdu baa jenneen baatana gizee siin kaaye baa duraa akkanaan godhee eegas booda akkamii dubbisnaa baa waalaikum salaam luluu bagana gayaan dhuftee kottu ifaaduu maashaallah firdoos maashaallah mister bahar nabiyaa faaxumaa binti islaam rahima waalaikum salaam habiibat hayyee akkasuma maashaallah feenaati akkanaa bar arruma dhuftee akkana gizee deebistu kana maashaallah badhaasa qabda inumaa arruma dhuftee arra jabaatte inumaa akkana magaalaa hawwistaa miti binti abdii ifaa maashaallah hordoftu siin galle tattaantu sii gala abshirumaa iftuu oromiyaa halawaa amaan fooziyaa muusaa maashaallah nabiyaa daakaa zaakir doktar zaakir maali sirreessa doktar zaakir maali sirreessame hayaat baata kattiidey hawwii jannataa sirriidhaa waalaikum salaam oromiyaa Muhammad Amin waalaikum salaam baa beest ramaa maashaallah sirriidhaa oromiyaa teenna ali oromiyaa biyya koo waalaikum salaam ummurayyaan guyyaa mee qabaddee dhufte riyaana waalaikum salaam bagana gaa dhufte abdulla sirrii takkitti booda raaqi abdurazaq juweera takkitti booda raangoo tanaqa umurayyaan umaa siin dabarre takkitti jalqabu warra dhufte seeni yaaddu abshir khurrojnaanu harkisii barreessinaan khaalid idris waalaikum salaam sumayyaa seenaa sifaa warri amma dhuftan seenaa tattaa booroo olbaa hayyee maashaallah waalaikum salaam shariif warri amma dhuftan seenaa ta'a takkarra deebi'eetiin eegas booda hujii wal dorgommii isinii kan najjaash waalaikum salaam bagaa nagayaan dhufteen hin dabdu ammaas immoo maqaan ammaas binti islaam hayyee waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh sultaan waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh kotaa seenaa tattaa ol baati narraajiin kaa najjaash mee narraa karii hujiin akkasitti qormaannin jiru taan takalee garee waliin jenne san hawwii kadiir kaalisa dhiyaadha waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh ayyee eegaa wanni asi goonu baa takkitti hayneeti sukunaas haynee waan goonu shaddaa finnee sirra kayne alifataa baa shadda fataa abbaa oguu dubbisnu alifataa kana qofa kan oguu dubbisu seera isaa akka reebutan itti barreessi seeri isaa akka reebu itti barreessi alifataa ka jennuun alifataan dubbachiiftuu kophaasii aatana nuu kanniti baa shadda fataa baa guyenne baa shaddaanni baan tun habba lama baan tun lama fataan dubbachiiftuu takka jechuudha alifataan dubbachiiftuu afaan oromoo taanee nuu kanniti baan shaddaa qabdu dubbifamaa lama ka walitti aanu tamaa jaamtu tabbaa jaamtu keenya shaddaa gujenneen egas booda maaltu gubbaan jira fataa jira fataan dubbachiiftuu maal nuu kanniti gabaabduu arabaa nuu kanniti kanaafuu alifataa baa shadda fataa baa abbaa hay
Dhiirtii abbaa jettanii gammadanii? Dhiirtii abbaa guu jenne gammadanii? Dhalaan ummaan jennu? Dubartootaan ummaan jennu? Ni jennaan boo? Ummaa jennaan. Eegas booda hojii dareetiin isinii kanna. Ammarraa. Abbaa barreesse. Arabitti ummaa mee akkamii barreessina? Barreessaa dafa. Ummaa akkamii barreessina? Abbaa akka ammaa kana goone barreessina. Abbaa barreessine ummaa naa barreessaa dafa. Hin jijjiire ummu wallahi maashaallaayee sirriidha. Ummaa katabban harfi arabaatti tartiiba naa barreessaa. Ummaa sirriidha. Maa qubee afaan oromootti sirriidha. Sirrii hin dogongorre. Ummaa harfi arabaatti maaltu dura ta'a, maaltu itti aanaa, maaltu lama ta'a dafa. Ummaa akkan. Ummaa reetiin warra haadhanii haamtiyan, haadhanii beektiyan. Ummaa jettee reetiin abbaa, reetti abbaa jeen agarre. Hoolaa qofa gowwaan loonii fi hoolaan gowwaadha abbaa yaaman. Haadhatatti laffaatee cimimmootee akkasitti jettu. Reettiinis bargisee dhaltu cimimmuusii dhageessanii takka cimimmuu ree dhageessanii jetti yere. Jetti bar maam jechuudha. Jetti ilmoon akkam jettee yaamti? Ilmoon ree ayini qabdi bar haadhati rasuulli nagaa raamanii irratti haa jiraatu. Gurbaan dhufee eenyutiin tola ala jee gaafannaan maal jeen? Haadhateetitti jeen. Eegas yoo jennaan haadhateetitti jeen lama. Eegas yoo jennaan haadhateetitti jeen tara sadii. Eegas yoo jennaan afuraffatti abbeeti jeen abbaa keeti jeen. Kanaafuu dura ayyoo teenya yookaan haadha teenya tanuun laffaatee gizee cimimmuun qabdu san wayi du'arraa deebitee du'a dhandhamtee deebitii bar. Taachiin duutus baay'ee jira. Ilmoo dhaltee ilmoon guddattee dhalattee baatee isiin duutu hedduu jira. Kanaafuu reettiin ayili qabdi. Jetti ilaal. Fayyaa adeessu. Olaanoo gowwaan abbaa jaabar abbaa tumuu barsiisaa olaa san. Haadha akkasitti irra laffaatee yaa ummaatti yaa rabbi rahmata si haa godhu. Yaa tokkicha rahmata godhiif ummaatti yaa. Deebisaa barsiirii deebistanii jirtanii. Maashaallah. Akkana laal. Makiddaa. Arabittis. Maashaallah. Maashaallah. Ummaa. Ani yeetaa. Jalqabatti ta hoolaa sanii jeeyitee ta hoolaa ta gaafa gowwaa san abbaa san jennaan isin warri ayilii qabdan isinii gallaan ummaa jettaniin cimimmutti wallahi ni ajaa'ibaar tan beeyladaa tan takkaan dhageenya meesin gaafa cimimu namni reettii cimimu jirtu hin argine nyatti barittante jetti. Lallittu maquma isaa gowwaadhaar gowwaa jaabar
Way. Ya Rabbi akareetti san nu godhi. Fozia ayyee aliif dummaa miim aliif dummaa ayyee sirriidha. Miim shaddaa ida'uu fataa ummaa aliif dummaa miim shaddaa miim takka siyafee Fozia miim takka sirreeffadhu maashaallah Allah. Dr. Zakir deebisa ajaa'ibaa deebiseensa binti Ali binti Abdi Dr. Zakir akka Dr. Zakir sanii dhukkeerraa kaaseensa amin wallahi rabbi rahmataa godhuuf barta ajaa'ibaatii bar maal jaa Dr. Zakir Jamal bilook godhu akka gurbaa reefuutti hin dhiisamoo bilookiin godha. Ay. Awoo cirama hitifama dhiisi sin arrabsu taayi jii bakka waan biraan jiru usiituma taayi caqase waan feetee jii. Dr. Zakir Jamal hayyee waanuma dassi jeewu jiiti waanuma dassi jeewu jii taayi numa caqasiuti taayi. Abshir waan fedhe haa jedhu dhiisnee bar nuti amma gurbaan reefuu sani akka reefuu goonamoo bilookiin godha bilook godhu. Ajaa'iba hayyee dhiisaame dhiise mee hanuma taa'ee caqasu tura keessa rabbi haa laaffisuu fi aliif dummaa miim lama shaddaa andummaa hayyee dhiisee bar hin godhu hayyee takka duraa taate seera tokko katumannee jiraami seera tokko katumannee jiraa bar. Seera tokko katumannee jira namni tokko yoo waan takka jee hayyee abshir atiis jabaadhu barreessu jabaadhu aqila keenya aqila. Dhaabba gaawulii taphni hin jiru amma qaraatiin loorku deema kun gurbaani. Aboo ergamaa opidiyoo qoy ammaan si zabbata. Hayyee gara gaaffiitti aantu deemnaa. Beekee bar aabaa ishii bar opidiyoo islaamaatii bar inni. Opidiyoo islaamaati. Hayyee amma kara darsii deebinaa niin godha umaa. Aboo silkiif duraan cabsin beektaa nama akkana yaa'ii qabu kana garaa gubuudhaaf yeroodhaaf ittuma dhiistaa bar. Oofteetuma isa garaa balbalchitee ifii isaatiifuu takkaani toobataa takkaa ifiif ba'a harka kannee. Kanaafuu hayyee gaaffiin isin gaafadha amma gaaffiin isin gaafadha. Afaan Oromootiin barreessaa akka reefu barreessanii tartiibaan naa barreessan. Fakkeenyaaf baa
أو دكتور زاكر دبي أيه ما شاء الله أيه أبو در ولا صوتي صوتي ولا سيدان كيسة سيد إسد زامبي قد وي ولا تدر سجيل كيسة أبو مكان دكتور زاكر في دكتور زاكر بلسيني بولا سيدي ديدي ورسكت إيسة دكتور زاكر دكتور زاكر ايه اكس هي با فتا با لام شد فتا لا با فتا با لام شد فتا لا بلا جنة بلا با فتا با لم شد فتا لا بلا با فتا با لم شد فتا لا بلا نمولة تامي با فتا با لم شد فتا لا بلا ليسه بربشر جد جد تقليل من دراف ملي أيه أبشر أبو مصاب أبشر تجيفت أجا جلتي ونيني بريسي بلا 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 أيه ما شاء الله بلا بافتا با لم شد فتا لا بلا جي بريسي أكتنا بريسيتن أدباستن قبي عربان قبدنيني قبي أفان ورموتيني سيرا برباد بافتا با لم شد فتا لا بلا أدفج أستني كاري غوري غوتن فكينياف تبراتي سيغنا تنا أنو مفردو أوردوفا بافتا با لم شد فتا لا بلا قبي أفان ورموتي كجي دبباسني با تاتو جتن با إدو فتا إدو لام ميغا قمنا لام لما قمنا لام درا مال قبدي لام درا مال قبدي سكنا قبدي لام درا مال قبدي سكنا قبدي أبو سلامان تن سكرين دايركتي لايفي دبرسو سلا أركني بريدا دا تكسني خلامدا يودن ديامي با لما جرا يه لا لام لما جرا بان با إدو فتا إدو لام درا سكنا قبدي إدو لام لمدا فتا قبدي لام لمدا مال قبدي إدو فتا اسنيف قلا بان تانا بانتم تانا بات ينون بانتون تانا بقبوسنا فتان قبا جرتو فتا قوني دو فتا قوني اكريمون تانا ما قبي افان رمون بريس جيتو مالف سببا وريار في عربي قبدن ما شاء الله بريسنان بريدا هدون فدا ترتيب سا أيه بان لام درا ما قبدي سكنا قبدي لام درا لام لما جرا جني شدان أدباسنا لام تندفع أسنا إيجاز بودا أرشي تكا بيجي شربني شلينجي تدباسنا مي شلينجين درا سكنا قبدي شلينجين بودا فتاتنا قبدي سكنا كوني خليتو ماس لام تكاسر راتشي فوتيسينيتي وبليتي برافيني سكنا غونا يجود سكنا غونا يجود إفا خنافو كسينا بريستان ولي قال لا بلا ما شاء الله فتا أيه على سري
maashaallah walii gallee hayyamma barreeffamni hin mul'atu afaanumaan isinii haa galu jeetiin gara gaaffiitti si dabru deemaa mirqaan eekam dhukkubni isin irraa kutaa himee isaa meeqasa hayyee gaaffii garuu wanta kan isin gaafachuu fedha himoo irrannaaf himoo gaaffii edaa gaaffiin dhuunfa dhuunfatti barreessaa jeesan gaaffiin dhuunfa dhuunfa barreessaa jeesan wallaahi maashaallah silaas dhuftanii taratti wal qaraayistanii dasna jaa wallaahi laaziim silaa as dhuftanii tara wal barsiistanii hedduun gammada maaliif barattoonni kiyya qixa kananaaf hubatee jeetiin gammada taayitii waliis ilaal maashaallah egaa hedduun gammadee hedduun keessan harfiin 17ffaa zaadha maashaallah akkaan an yaadee olif deebisan akkaan godhu wallaaleetiin gammachuu akkaan godhu wallaaleetiin gammachuu way ajaa'ibaa bar silaa na bira jiraattanii moo dururiin supparloofii fi aannan hunda isin badhaaseer way ajaa'ibaa supparloof beeynaan jettanii supparloo kana warra naayiroobii beeka tun ismaa'il maarishoo irratti yaabtu jettanii hayyee maashaallah umurayyaan maal baanta maashaallah akkana jabaattan hayyee taafataa baafataa ba lam suknaa hayyee lam maashaallah firdoos wanti teeni qabdi kam akka ajaa'iba qabdi sabriinaa dirree jaalalaa eessaa irra baate hay jaalalti lafarraa dhabamtee ati dhabamtee irraan tana baate walaayii si yaamsisnu bakka adiisi walaayii irra si yaamsisu baga rabbi nagayaan si fide rabbuu kamaal waalaikum salaam hujiin isinii kannaa ana malaa bututeetiin jira beete naasini dhukkubaa garaan qurqur maayikii silaama garaa reef qabe ismaa'il elshoo isteetiskooppii fi qabe jettanii dooktara ibseetanii qurqurii garaan qurna jiru hayyee hujii afaan oromootiin isinii barreessa akkanattiin isinii barreessa akka idaa sanitti himoo irratti dhuunfa dhuunfaan naa barreessitan himoo irratti dhuunfa dhuunfaadhaan naa ergitan qalamaan katabdaniitiin fedha qalamaan lafa katabdaniiti akkanatti footoo kaastanii ergitan firifirii sanii miti akkana qalamaan katabdanii addaanis baastanii akkaan reef godhesanitti seera barachuu jiraami isinis akka namoota biraa barsiistaniin barbaada ana qofarraa bartanii akka teessan osoo hin ta'in namoota amma dura wanni ilaanqammaa baranne kan hin beekne hiriyoota keessan yookaan obboleeyyan keessan kan hin beekne jira akka achirraa deebitanii akkaan isin barsiisa kanatti ibsatti kan naa barsiistaniin barbaada kanaafuu wanni godhuu qabdan amma akkiniin godhetti baatan agartaniini afaan oromootiin isinii barreessaa ta'a akka barreeffama qubee afaan oromoo irraanfadhaa isin barreeffama qubee afaan oromoo san irraanfadhaa baa fataa godheetiin laam shadda fataallaa godheemi akkitti naa barreessitan qubee afaan oromootiin barreessa qubee afaan oromootiin isinii barreessaa isin arabitti akka lachuuttu barreessan kunis takka baa fataa abbaa lam shadda fataallaa hojii gooneemi akka biraatti baa fataa qabdu laam suknaa qabdu idoo ammaas laam fataa qabdu akkanatti isin keessan baa fataa lamsaa kimbal hajennu san baa fataa lamsaa kimbalii fi laam fataallaa walitti ballaa jennaan baa fataa lamsaa kimbal
laam duraati ta sukunaa qabdu. Laam lamadaa ta fataa tana qabdu. Laam fataallaa walitti baa fataa laam saakin bal laam fataallaa walitti ballaa yookaan hoo akka biraatti baa fataa baa lam shadda fataallaa ballaa akkaataa lama dubbisna. Baa fataa laam saakin bal laam fataallaa ballaa laala baa fataa laam saakin bal laam fataallaa ballaa irraan deebi'a kana akkaataa lachuuttuu naa barreessitan an afaan oromootiin barreessa isin arabitti naa barreessitan tokko ka duraa baa fataa laam saakin bal baa fataa laam saakin bal laam fataallaa ballaa walitti baa fataa laam saakin bal laam fataallaa ballaa yookaan akkanatti isin katabdan halammaffaa baa fataa baa lam shadda fataallaa ballaa akka lachuutti hin fadhu. Akka lachuutti hin fadhu. Ifaami. Akkiin amma itti hime kun isinii galeemi. Fuhu. Kaduraa baa fataa baa lam shadda fataallaa ballaa jenniin. Baa fataa baa lam shadda fataallaa ballaa takka. Akkanattis ni qaraan. Kan biraa baa fataa lam saakin bal baa fataa lam saakin bal lam fataallaa ballaa baa fataa lam saakin bal lam fataallaa ballaa akkanattis ni dubbisnaa. Akka biraatti ammas baa fataa baa lam shadda fataallaa ballaa. Ifa gaaffii arraa gaaffii teenya tanarraa tan boru tan isin hundinuu barreessitanii qalamaan waasaappiidhaan lakki iimoodhaan footoo kaastanii naaf ergitan akka idaasanitti akkaataa lachuutiin kan itti naa barreessitan afaan oromootiin isinii barreessa. Dubbachiiftuu tirfii godhuun hin jiru. Dubbachiiftuu dheereessuu fi gabaabsuun hin jiru. Hubachiisa. Yoo dhaabaan barreeffama keessa dhaabaan jiraate fataa fi dhaabaan jiraate dubbachiiftuun gara boodaatti ni dheeratti. Yoo dhaabaa fi alifii fi fataa wajjin jiraanne dubbachiiftuun gara boodaatti ni gabaabbatti. Kanaafuu amma kallattiidhaan gara gaaffiitiin achi deebi'a. Gaaffii lamaan isinii kanna. Gaaffii lamaan isinii kanna. Tafataa laallee jirra. Kisraa fi dummaan isinii kanna. Garaagarummaan qabdu. Kisraan ni beeytanii min, gin, wir, qir, ni beeytan hundaa'u. Waligaleemi? Hayyee gaaffiin assaayimentii gaaffii ammaati. Tan kisraa kisraa fi jinii maaltu naasisisa? Deebisaan yeroo jiraarramummaan kun dhamaadha. Akkaataa lachuutti hin fedhu. Akkaataa reefu ballaa baafataa baa lamshadda fataallaa ballaa hayyan qabnu. Kanaas akkaataa lachuutti hin fedha. Kattiyaan ammaas kattiyaan asitti hin barreessitan asirra naan barreessitan. Deebisaa imoo irratti qalamaan barreessanii footoo kaasanii imoo irra naa barreessitan. Waliigalleemi? Waliigalle haa. Inni
inni ta duraa inni gaaffiin takkaffaa gaaffiin lammaffaa rubba 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 inni rubba hasirin naa barreessee ni ilaala gaa'o takkeedaatii miti xixiqqoo isin jabaachuu laaftumaa garuu akka isin shawwanne rubba inni gaaffii takka rubba rubba inni rubba gaaffiin takkaffaa tanaa gaaffiin lammaffaa sani eegaa akkaataa lachuu naa barreessitanii akkaataa lachuu kamii fi kami hashaddaa qabuu fi kanaas hashaddaa qabuu fi adda babaastaniitis ni barreessitan kanallee rubba haja'u kana rubba haja'u kanaas hashaddaa qabuu fi adda babaattis naa barreessanii akkaan fakkeenya maaliin jee reefu baafataa ba lamshaddaa fataa la balla ayye hattaanoo baafataa lamsaakin bal lamfataa la balla baafataa lamsaakin bal lamfataa la balla ayye qabne gaafa kaani beeytaa ballaa san jennaan yaada deebitee baafataa baalam shadda fataa la ballaa jeeni beetee ballaa inni jennaan kaan rabse seeti kaanis maal deebisanii beektaa jiin fataa jaalam shadda fataa la jallaa jeefira ammoo hiikki wanti afaan arabaa waan biraati inni afaan oromootti yoonni hiikkate asirra barreessaan jennee ayya umurayyaan maal taate asirra barreessaan jenne ani deebisaa asirratti hin fedhu barreeffamaan imoorra naa ergaa ayya bilaala ahmad waalaikum salaam koofatiyaa hawwii amaan ee kanarratti himi asirratti hin deebisinaa gaaffii edaa isin hundi deebistan ta dhuunfaa tagaree immoo boru jimmataa sabti galgalaan isin irraa barbaada gareedhaan isin cuftinuu bakka bu'aa tokko buusatanii sagalee isaatiin waliin dhageeffanna. hujii manaati isin barreessaa boruun deebisaa irratti isin hima warri guututti harkatees qabaloo harkatee warri shaakalee guututti harkatne jeeti jaata miim kisraa miinu shadda kisraani minni jeen dooktar maal jetti lakkoofsa kiyya asumarratti isinii barreessaa ho'a yaa rabbi yaa mootii kan nu uume ati ajaja kee koonaa nu gabroottan keetii hoomworkiidha feenaati iftuu ahmad maal baanta
eegaa dadhabuu bira kuteetiin garaan isin dhageessisaa qorrii. Hankalee isaa ilaaleetiin jiraa kan dhufa dhufaa isin hundinuu tooppiidha. Silaasii baatanii nama barsiistanii niin fedha. Bartan qajeelotti. Maashaallah. Rabbi hundaa'u isin yaa laaffisu. Hagareetiin boru guyyaa sabti isin irra laala malee. Ayyeega ammaani bututeetii qorqorii garaa kiyyaa'u isin dhageesse karaa sagaraa fi ginaan jechuun mala. Ayyeega nagaa naaf jiraadhaa boru walitti deebina inshaallah. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Lakkoofsa kiyyaas qabaddaa achumatti. Waliifis ol